السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتا في خبجمتو تخيا جرجرتو جباتني سنين جتشا عران تنخنو وانا عريانين كبدي ديبي وانا عريانين ديبي جرا وانتي عرينكم مالي جتشون كيسان حنو لمو akkuma waliin beeynu akkuma quba qabtanii dhaadannoo ibsaan dirra deebi'ee daddaada jijjiirusan raahin deebi'ee jira jechuudha. Dhaadannoo dhalaa wajjin olii gad deemee kiraa manaa kafaluun irraa didee waa meeqa isinuu quba qabdan wooma waliin beeynu san irraa jechuudha. Arraan tana ammoo gartee miti waan haariyaan qabaddee dhufe maalii yoo heettan taatan arraan tana dhaadannoo isaa saniin galmaan ga'ee jira, galmaan naa ga'ee jira. Rabbiin alhamdulillah du'aan teessanillee naa qeebalamtee jira, rabbiin naa laaffisee jira. Akkamis si laaffisee jechuun keessan kun hin oolamu. Akka itti naa laaffisee isa irra deddeebi'eetiin manatti dhiifama khalaas badii isaati godhee dhiifama deebii manatti akka nama tokkotti jeheeni kadhadhee deebuu didee jechuudha. Akkaataa itti jiru sanii isaas jiruutti fakkaattee jiru bareeduutti fakkaattee olii gad deemuu sanii itti bareede. Arraan tana ammoo qabsiiseetiin jira. Maaliif qabsiiftee jechuun keessan hin oolamu. Arra wanni inni irraa abbaddeetti qabsiisee tokkoffaa irratti mana keessatti anaa dhukkubuna dhiisee olii gad deemu jira dhalaa wajjin olii gad deemee waan anirraa dhabe kan namni irraa argatu jira. Sanirra dhaabbadeetiin dhaadannoo isaa sanirra dhaabbadeetiin maal si gooti maal na gooti akkaan fedheen isii godhuu danda'a jehee inni gartee miti hanga sammuuti jettillee na taphatee agartanii jirtanii inni obboleessa keetii alagaa maa qabsiiftaa ilma oromootii warriin kan jettanii na jala deemtanii jettan jiraattan amma dura hanga nama tokkotti kadhadheetiin yaaboo harka kiyya kana nan balleessin yaaboo maqaa kiyya nan balleessin rabbi sodaadhuuti akkanaa miti nuti nama gandaati jee ani hangan takkallee garagaluu isaa irraa hammata tokkollee hin qabu wooma takka irraa dhabee jira. Sanirra dhaabbadeetiin anillee gartee mi poolisatti fidee qabsiisee jira. Poolisatti fideellee yalaa illee hafuun deemu ani ilaa gartee miti ani hidhee yalaa dhaabbachuuf hin deemu. Hidhee yalaan deema. Ilaa hanga gartee miti anis akketti jiranii jiruudha. Hidhaa isa kaayetiin anis jiraadhee taa'ee jechuudha. Alhamdulillah xiqqoon naaf xiqqoo booda anillee niin fayyaa dalagaallee niin seenaa niin guddifadha niin danda'adha jechuudha. Masruufa inni duraanuu nuuf hin kannine san nuuf duraa hin dhabe. Olii gad deemee garaa na guburree inni sidhaa taa'u anis niin deema jechuudha. Jala niin deema. Isiin tokkoffaa irratti dhaadannoo isii arkeetiin jira. Waan isaan waliin jaan waa hada isaan walii seenan agareetiin jira. Ammaan tana akka isiin taatu isiis ganaadhaan jala deemee isiillee ganaan jala deemee isiis raqama isiitis ganaan argachuuta inshaallah ganaan bikka isiin daleedutti illee jalaafuuf hin deemu. Maaliif ni beektaa obsi hangaataa obsa akka itti obsanii qaba qiyaaza itti obsan qaba. Ani ammoo waa wallaalaa fi miti waa azuun beekuuti jechuudha. Kaniin wanni cuftinuu mi'aaf akkanaa miti addunyaan tun akka hundeef keessaa qabdii gaddaa fi gammachuuf keessaa qabdii waa meeqeef keessaa qabdii dhabaa fi qabeenya waa hundaa addunyaa tanarratti argama jechuudha. Sababaa kanarraa hin gizee deemaan jeetiin anilleen cal jehee hanga namni obsu baati meeqa obsee jechuudha. Amma ammoo dhaadannoon isaanii deddeebi'ee jira. Telefoon ammoo hin argine imoon tiyyaa fi tasaa duraan walirra baneetiin jira. Duraan walirra banamtee jirti jechuudha. Haasoo isaan waliin haasawaanis isinillee dhageessituullee niin danda'a gin hin barbaanne. Maaliif akka garaan na gubatu kana caala akka isinis gubatu niin beekaa jechuudha. Dhaadannoo isaanii waa hedduudha jechuudha. Isima ginuma dhaadannoo isaanii ta'ammaa tanaatti tun na ammeessee jechuudha. Hilaa bika kanaanillee nagee jechuudha. Inni dhiiraa waa hundaa'uu niin danda'a isii san akkaan fedhe godhuu niin danda'a jee hayaade san ammoo hin milkoofne. Alhamdulillah obsuma kiyya kanaa fi rabbiin gartee miti du'aa teessanii wajjin ani milkaa'ee jira. Maaliif milkooytee jirta jettan arraan tana rabbi naa laaffisee deemee isa sanuu bika dalagaatti naa laaffisee isa qabee hidhuun sanuu naaf waan guddaadha. Jala deemee ganaan jala deemaa jechuudha. Jala deemee ganaadhaan anasii miti isa hidhaa guddoo hangaan isa naquu yalaa illee galuuf hin deemu jechuudha. Isii ammoo raqama gizeen hin harkadhee akkaan isii godhu inni isiniif niin fide isiniif. Tamam waa'ee isii gizeen irra geef ammoo ibsa dhalaan biyya arabaa keessa jirtan dhugaadha narra tokkoffaa irratti gorsa isinii taati lammaffaa irratti akka hunda miskiina ta'e ani dhaabbadde akka nama tokkotti wanni niin kadhadheef ifi waan hin beekuuf akkaataa kiyya waan hin beekuuf tamam wanni niin dhaabbadde yaaboo akkasii miti karaan kun isinirratti bilbila gaafadde isinirratti kiraa manaa gaafadde isinirratti deebijee wanni niin isin gaafadde jecha isaanillee nama hunda dhageessiseef waanin booda niin godha abdii qabuuf niin dandaas akka hundaa godhuu niin danda'a jechuudha.
alhamdulillah rabbil alamin amma kan ogal manaageessee jirti waa'een karoorri kiyya galmanaagee jira amma tan tokko faarratti khasiitu naafee dhaadannoo gartee miti mucaadhaaf kiraa manaa si gaafattiiti mucaa fidanuun hin guddisaa jettee muutii qabattee jechuudha dhalaaka xiyyaatti nama gattaa'ee fincaanoo dhalaaka xiyyaatti muutii qabattee jechuudha saniifuu isii'uu bikka dalagaa sanittuu yoo na jalaa baate ani wallahi namaa miti niin aaree niin gubadde jechuudha. Tanarraa naafiisiin amma isaa bikkeetti godheetiin jira amma isiitu naafee jechuudha. Mucaa kiyya anaatu dhalee ana asiin gaate alhamdulillah rabbiin kiyya na gargaareetiin anummaan ergadda malee dhalaan akka xiyyaa akkamitti fuutee naa nyaachistee naa obaaftee naaf ergattiisiin akka yaadaatiin namni gartee dhalaan sammuu qabaachuu qabdan. Tokkoffaa irratti maaliif heettan isiin tun taakkana ta'uu jirtu tun tamii taakkana rakkachuu jirtu tamii taakkana ba'uu jirtu tun tamii kan jiin eessaanii seennaa jettan bikka tana asirraa adda baafadda azootaan rakkachaa jirtu azootaan booyaa jirtu taan ammoo eessaaniin seenaa akkamittiin isa kanaa wajjin jiraadhaa jettee yaaddii jechuudha yaada gabaabaadha obboleeyyan kiyya yaada akkasii sanillee hin yaadin aadaadha dhalaan dhalaadha ilmi namaa gartee miti waliif yaaduu qabdi dhalaan waliif adooduu qabdi tamaam dhalaan hundinuu maskiina. Maaliif ana qofaan miskiinaa hin jiru dhalaan cuftinuu miskiina tamaam dhalaan aayiliin qabdu cinaacha bitaarraa uumamtee niin beeka tana cufaa'u ni sobamtii niin beeka obboleettii tiyya sumayyoo fiidiyoon tiyya kas bira geessu taate ammallee kabajaanii si gaafadda obbolummaadhaanii si gaafadda intala oromooti karaan itti jirtu kun ammoo karaa miti yoo kabachi dhaabbaddu dhaadannoo ta'e tana dhaabbaddu namni waliin dhaaddattu illee hin jiru kaslaa waliin dhaaddattu kun hidhamee jira amma maal fidda maal fidda ayyee khootu hidhaadha baasi maallaqa kafalii kadaleeti isa walirra kaayi khootu baasi amma hidhaadha dhaadannoo tokko faaratti kana na agarsiisa wal baasaadhaan na agarsiisa jaalalatee sana akkasittiin anillee isinirraa keessaa dhaabbata takkaatiin narraa dhaabbata akkaanaa sirraa dhaabbata waalam asbee hina agarsiisi niin baasaa jii na atti agarsiisi tamaam akkasitti obboleetii yesiifini ma'arraan tani ammoo ibsaan hidhamee jiraati khootu baasiin siin jaa tamucaa kiyyaa laaftu laale anniin jira alhamdulillaahi tamucaa kiyyaa bikka hin rakkatinaadha sillachuutu rakkachuu jirtanii hin rakkatinaadha ammoo isaa khootu jala deemi baasiin siin jaa nama godhii fi mo'amii godhii fi khootu baasi maallaqaan dalagachuu jirtaa maan dalagaa irra hin jiru ni manaan jira ammoo atuu ganaan sii ta'a ganaan harka garaa jalaatiin sirraa dalagala tamaam alhamdulillah fayyeetiin jira siigattaayitiin jira tisraqama kee ammaan deemee fuudhee ammaan bika dalagaa keetitlee googiliiniin sitti dhufa bika dalagaa teetitti amma addunyaan xaxawwartee jirta bareeduuti mana arabaatiin jira nan agartuu faayidaan maal na godhuu dandeessii akkaan fadheen jechuu danda'a mana arabaa taahee jettee ifitti yaadin amma addunyaan namni giigol keessaan dhageetini bikka jirtutti sitti dhufuu danda'a hangana rabbi si habeessisu ammoo taniin siidaa ammoo jaarsa kee hidhamee jiraati khootu jaarsa kee baafadhu kun anaatu hidhe ana tani gartee miti inni kasitti arragatti juusaniitu qabee isa hidhe khootuutii baasi dhalaa ta'uuti akkasiinin si beekaa arrag jechuudha miti mucaa kiyya ganaa naa guddisuu miti dhageeffadhoo asumaaniin wanta akka dabarsuu qabaa maalii yoo ittan taatan ani ibsaa bika kanaanillee dhaadannoo isaatiitu naangee jira jechuudha akkaataa gartee maatiin dhaaddatteen gartee miti silaa asittuu si dhaabuuf hin deemu waan si godhu anaatu beekaa ammoo gartee miti dhaadannoo teetiiti kana cufaallee na godhee jira dhaadannoo teetiiti kana cufaallee na godhee jira jechuudha kana gartee miti abshir maal isiin si gooti ibsaa maal si godhuu dandeessi afur fakkate shari'aan afur fakkadde warreen ka jettanii hin taaten kun ammaan tana tolaa fi ammaan tana as deemaadha isa gartee miti laalaadhaan isiniin jaa manuma hidhaa sanattuu laalaadhaan isiniin jaa warreen gartee miti ilmi namaa tokko nama dilaatu jira jechuudha yoman kana keessa kanni waliin jiru nama dila jechuudha boo karaan kun sin baasu karaa kana firraa dhiisii karaan kun karaa malee jirtaa guyyaa tokkollee namni hajjeen isallee natti ni jira natti fakkaattu si booda jirra afur fakkatee fuudhii warreen jettaniin san as bahaadhaa baasaadhaa kun ammaan tana gartee miti anillee yalaa illee hafuun deemu ilaa hangaa ani hidhaa qilintoo sittiin daayyaa janiin afaan arabaatti gaa hangaan bika san isa geessoo amma ammoo yalaa illee hafuun deemu jechuudha akka gartee warreen isaatii fi warreen isa deeggartan as deemaadhaa isaa kummaan tana tolaaf hin jaa ibidda wal kaa'u nuti oromoon duraanuu ibidda wal kaa'u beeyna malee ibidda keessaa wal baasuun beeynu jechuudha tamaam takkanaatiin isin waniin isin jiru warreen gartee miti maaliif hiita warreen ka jettan taatan as deemaa kun ammaan tana tolaaf kaammoo fuudhe afur fakkatee shari'aan jettaniin kadhiiraa haa ta'u kadhalaa haa ta'u afur fakkatuu isaa kun afur fakkatee dhugaadhaa ibsaan fuudhee jira eenyu fuudhe tokkoffaa irratti ana fuudhee ani haadha filee aadaan maarii
تمام إن شاء الله talama daalleen dhufaa jirti jechuudha. Ammoo inni lamada jaartiin tami jaartiin isaa mana hidhaa taate jechuudha. Fuunii isaa mana hidhaatte fuudhee jira mana hidhaa fuudhee. Takkanaatiin isiniin ja'a. Hordoftaa fi kabajamtoota kiyya. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Ani har'aan tana kana gammachuu maaltu naaf heree karaarra gizeen deemu dhiiroo maalii hin jiru jechuudha. Har'aan tana gartee miti akkatti mirgattiin laal. Booneetiin jiraadha jechuudha. Alhamdulillah dhaadannoo namaatii fi xarraqummaa namaa sana eegaan bikka firraatti godhe maaltu naafeewu gana useetiin firraa jiraadha. Kan gartee miti asumaan gorsaa haasinii ta'u warreen akka kiyyaatti jaarsota dabdan warreen akka kiyyaa jaarsa dabdan jaarsa hunoola jala firraa deema hidha azoo inni firraa kuban qabne itti dhiisaa kanaddaa firraa hidhaadhaan isiniin ja'a. Miciyyoon isaaniillee dhugaadhaa dhufteellee na gaafattee jirti akka hidhaa kana itti deebitee nan gaafanne isiillee deebitee akkam taate maalirra jirtaa jettee akkuma agartanii viidiyoo dhuftee jechuudha. Dhuftee na bira guyyaa lama dhuftee na laaltee jirti. Deebitee walle isiime inni bira jiru saniitteef na fakkaatti as deebitee maal taate akkam taate maalirra jirtaa hin jenne jettu guyyaa fisan dhugaadha. Dhuftee akkas jettee kuttee hin deebine jechuudha isiillee nagarree. Hidhaa tanaafillee maaliif hiitaa jechuun isiillee hin oolamu jechuudha. Maal akka isin jettu isiillee walumaan booda barree inshaallah. Takkanaati gaa alhamdulillahi malee maal jennaan magana salaata keenya malee khayyidutti adda dhaabne ibadaa teenya godhannee rabbii kadhannee yaa rabbii kiyya nagaan adda na baasii ilmoo tiyya fayyaa naa ta'e natti fayyaa ta'e malee maal jennaa amma durallee inni nan jiraachisuun turre ifiifiniif jiraachisuu ture amma ammoo gartee miti gaafaan salaa dadhabee mana galallee kan kiraa manaan irraa kabaluu dite masruufan irraa kabaluu dite azoo huccuu mucaa isaati qabbana keessa gaafni rabbeessanii hawaan takkan godhiniif dhalaa yala olii gad deemu jira akkuma agartan viidiyoon isaa harkaa jirtan wajjin tanarraa wanni inni jiraates bu'aa naa qabu takka hin jirtu. Hidhaa san taa'u irra nama firaadha maali garaa na gubuu olii gad deeme dhugaadha ani jaartiidha garaan na gubata garaan na gubachuurra hidhaa kana ta'uun anillee naaf nagee naaf gammachuudha jechuudha. Dhugatti naaf gammachuudha hedduun gammade har'aan tana maal wallahi hedduu takkaan gammade har'aan tana innummaan naa hidhamee hudama naa nyaachuun saasanuu naaf warii guddaadha jechuudha. Akka nama gartee makanummaan na hojii dhufeef naa qabee sanuu akka waan gartee miti waan ajaa'ibaa naa godhee takkana fakkaatti. Wallahi har'a inni gartee minarraa hidhamee taa'uun naaf guddaadha. Waan guddoodha jechuudha. Har'a maaliin dhageenju har'a maaliin bareenju maaliin dhiyeenju jechuudha. Har'a yoo dhiye maaliin dhageyanja yoo baree maaliin dhageyaa har'a bariin har'aan tanaa maaliin naa bariya dhiitee har'aan tanaa ta'u maaliin naa dhiiti jeetiniin maaliin dharkuuta maaliin dhaguuta jeetii yaadaa jechuudha. Yaanni san akka dhukkubate isinillee ni beeytanii hiraarillee akka dhukkubate illee ni beeytanii alhamdulillahi rabbil aalamiin ammaan tana yaadan qabu rakkoon qabu caaljee jechuudha guyyaa gartee miidiyaa cuma maakamatti malee ilaa hanga ani jalaa galuun deemu ilaa hanga gartee miti inni hidhaa keessatti tortoruu yalaa illee galuun deemu kunoo namni isaa kan amma dura dhabame san ammaan tanaas bee nuti nama isaati haajuu annamumaa isaatu nagarree nama isaa sanuun argine jechuudha. Namni wallee namni isaa hangi isaa nama isa fuusisuu deemu malee annamuma isaatu nagarree jechuudha. Alhamdulillahi kunoo eleetiin jira isaa dhiirummaa isaa inni na agarsiise anillee dhalummaati alhamdulillahi agarsiiseetiin jira. Akka dhalaan gartee miti jabduu taate asumaan nama hundaafuu haa galu waan yaadde akka godhuu dandeessullee nama hundaaf haa godhu namni sammuu ifitti amanuu qaba malee gartee ifitti amanuu hin qabu. Sammuu ifitti amanuu qabu sammuun xiyyeetuun akkamii waan kana ni fudhatti immoo hin fudhattu ni dandeessu immoo hin dandeessu ammoo sammuu ta'e amansiifnaa waa hundaa'uu godhuu ni dandeessa wanni cuftinuu qallaaliidha waa cufaa godhuu ni dandeessaa jechuudha. Takkasittiin maaliin godhuu qaba jee ifittiin hiraaree gabbee dubbadee haanitti maddee cinqadhee jechuudha. As garagalee sammuu xiyyaatti dandeettii isii gaafadhee jechuudha. Alhamdulillahi sammuu xiyyaa amansiiseetiin waan kana gabbee godhe. Tamam lamadarratti ammoo wanni nin qabadhee isinii deebi'uu taa'uu maalii ho'attan taate waa'ee isiirraa dhaadannoo isiin dhaadetterraa nama yala godhee akkaan ani isii godhuu taa'u waan isiin rabbuusu taa'u waan ani isii godhuu taa'u mana rabaa teessee mana tana gartee istaniin akkana godhu jiru obboleetitiyya taniin akkana godhu jiru intala Oromoote kan jiin jechuudha waa meeqa muudiin irra qabatanii gara sagaleedhaan barreeffamaan
wanni isaa barreeffamtu narrattis ni buuti tani sagaleen isaa qabamtu nattis ni dhufti garaa kiyya madeessu jiran jechuudha. Ammaayee hordofaa fi kabajamtoota kiyya asumaan isinilleen hanga dhumaan nafaana turaadhaa naaf galatoomaadhaa warreen du'aayii naaf gootan warreen rabbi si haalaaffisuu jettan warri keessaan naaf bilbiltanii maalirra jirtanaan jettan galatoomaadhaan isiniin jaa asiin ani ammoo arraan tanan ni rafaa jechuudha inshaallah. Video biraatiin illee walitti illee deebuu dandeenya fuula kanaa miti jijjiiradheetiin dhufaa jechuudha inshaallah gammachuun hin deebi'aa jechuudha gammachuun tiyya hanga ganti kiyya wal faana teessan gammachuun tiyya illee inshaallah usan bira ni dabarti hanga video biraatiin walitti dhufnu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh naaf jiraadhaa naaf galatoomaadhaa horaa bulaadhaa deebanaan isiniin jaa.